oduu ammee addeessi boruu akka diimatu qorattoonni ibsanii jiran biyyoota akka Suudii, Iraaq, Falastiin dabalatee biyya teenya biyyoota garaagaraa hedduurratti addeessi akka diimatu dhiiga fakkaatu qorattoonni ibsuudhaan pirezidaantiin masgida lamaanii kan Makkaa fi Madiinaattis ibsa baasaniin akka jechuudha salaanni kusuufaa salaatamu beeksaniiti jiranii. Kana qorattoonni akkamitti arkachuu dandeenya waan if dura ilmi namaa beeku rabbi qofa beekan jenne rabbiin ilmi namaa waan boru dalaguu fi bakka itti du'u beeku jemalee waa'ee jechuudha sochii lafarraatii fi kan qilleensaatis ta'u mokkoraafis ta'u agarsiisuu dandeenya. Kanaaf waan kana gaa akkuma jechuudha itti ulamaanis gabaasaa jirtutti isin biraan geenya jechuudha inshaallah rabbiitu beeka. Hundaafuu jechuudha akka hin sodaannee fi akka hin rifannee kun moojisaa fi dallansuudhaas ta'uu dandeenya hubadhaadhaa isin jechuu barbaanneeti. Kanatti aansuudhaan Finfinneen Oromiyaa fi Oromoo ta'uu ifatti addunyaa agarsiifteeti jirti. Allafa Oromooti jechuudhaan dubbattee ifis bartee jirti. Akkamitti ta'uu jettan arraan tanaa aadaalee Oromootiin faayamtee akkuma gize taanu jechuudha erga jechuudha jijjiiramni kun dhufee inumaa guyyaa guyyaan lafti Oromoo anilleen Oromoo ta'eetiin jira duraanis Oromoodha dirqiidhaan uummata Oromoo harkaan fuudhanii anamma Oromoo tiyyaaf deebi'ee waan jechaa jirtu fakkaatti lafti ifiin dubbattee akka gaariitti keessa jechaa jiranii jechuun kun waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee akka gaariitti nama boonsaatis uummata Oromoo boonsuusi dhugumatti jechuudha waan jaarraa tokko walakkaa ol jechuudha irraa buqqaanee miidhamaa turre arraan tana ifatti keessa kan ta'u kun ammoo waan hedduu alhamdulillah jechuu qabnuusi. Kanaaf Finfinneen faaya Oromoo kan duraanii san uffatteeti jirtii as baatee an Oromoof ta'ee duraanis Oromooti jettee ifatti dubbattee jirti. Faallaa sanii ammoo kanatti aansuudhaan daangaaleen Oromiyaatii fi hawaasni baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru akka malee miidhamaa jira. Shiftoota garee qindooytee akkanumatti uummata irratti bobbaatuun ajjeefamaa qabeenya isaanii gubaa ifumaafuu ilmaan isaanii jechuudha guyyaa guyyaan abbaa warra isaanii maatii xiqqaa guddaan ajjeefamaa ifiifis daandii irratti faca'anii rakkoodhaaf saaxilamaniiti jiran. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu mootummaan biyya bulchaa jiru kan federaalaatis kan naannoo Oromiyaatis hundi isaanii itti qondaaltonni gurguddaan biyya bulchaa jiru olaanoon hundi itti gaafatama qabdan uummata kana hatattamaan furmaata isaanii laalaa fi humna jaarratanii humna guddaa guyyaa guyyaan jechuudha eebisaa jirtan kan leenjisaa jirtan ilmaanuma isaaniiti kan dirqiin guurtanis ta'e kafaliinaaniif kannees isaaniin eeguu fi diina alaatiin firraa eeguuf erga ta'e kunis diinuma jechuudha keessollee ta'uu keessaa bahuudhaan alatti jechuudha gaara galee uummata irratti as deebi'ee uummata fixaa jira waan ta'eef uummata kana irratti waraana irra bobbaaftanii jechuudha nagee isaanii eegdanii kabachiisuun isin laallatti uummata kanaaf nagee kannaadha isiniin jenna jechuudha. Gareen xixiqqoon hangi tokko jechuudha shiftoonni diinonni gaara bahee uummata irratti osoo isin gartanii hin qoosinii kanaaf itti gaafatame laan baatanii uummata kanaaf nagee buusaadha qe'ee irratti deebisaadha kabachiisaa jiraachisaa bulchaa akka bulchitanii rabbi gaditti akka hawaasa kan bulchitanii lafataa miidheessaa jirtanitti isaanis nagee isaanii eegaayis miidheessaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan giddugalli humna galaanaa Itiyoo haaraan guyyaa arraan tanaa ifatti eebifameeti jira. Kunis waan nama jechisiisuudha. Arra ifaan ifatti jechuudha eebisanii jiran kun maaliif ta'e yoo jettan ulaa galaanaa ni harkannaanis ejjennoodha loltoota laal gartee miti tukaandoo fi humna adda addaatiin loltoota ajaa'ibaa kana eebisiisuun qilleensarraas akkanatti baraleeyyan kana kan jechuudha humna galaanaa ifatti jechuudha Itiyoon arraan tana eebisuun ammoo keessattuu biyyoota jechuudha ulaan galaanaa nuti irraa fudhannaa lafa ta'e galaana keenya ni deeffannee jettu yaaddoo guddoo fi akka malee jechuudha rakkisaadha taa'aa jira jechuudha taa'aa jechuudha. Waaw kun mata dhukkubbii Eertiraatii fi Masriiti. Maaliif jennaan humnoonni kun jechuudha humna ajaa'ibaati. Akkasuma biyyoonni diinonni Itoophiyaa ta'e akka gaariitti rifachuun isaanii waan afaan hin qabne kunis waan gaarii. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Somaalilaandii kan duraanii Musee Bihiin ifatti jechuudha akkaataan Soomaaliyaan dippiloomaasii jechuudha Itiyootii fi Somaalilaandii kan ulaa galaanaa harkachuu fi beekumtii biyyummaa kan nuuf irratti jechuudha walii galan itti injifattee ifatti himeeti jira akkana jechuudhaan dubbate.
gamtaa Afrikaa yuunivarsiitii Arabootaa fi gamtaan Islaamaa Soomaaliyaa waliin ta'uun Soomaalii waliin dhaabbachuudhaan Itiyootti ba'aa ta'anii boodarra Abiyyiin diipiloomaasii san jechuun Finfinnee fi Hargeysaa hojiirra oolchuu dadhabee dhabuun haala kanaan ta'ee jechuudhaan ifatti ibsee jira. Illaan itti wal ta'an itti wal jaaraman kanatti aansuudhaan ammas yuunivarsiitii jechuudha Tigraay tan Alsoom keessatti barattoota Islaama dubartoota ijaaba uffatan akka hin galmoofne akka dhoorkuun dhagahame. Kun yeroo hedduu deddeebi'ee jira biyya teenya keessatti dubartoonni Islaamaa ijaaba uffatan akka hin baranne dhoorkamuun kun hedduu waan amma haaraa ta'e miti jechuudha. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu satattamaan jechuudha. Murtee booddeen isii jala deebiin jechuun kanaan deebine muree murteessuu qaba. Oduuleen biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyyoota giddugalaatii fi tan addunyaatti isin dabarsina jiddumaamee mallattoo gurraatti irratti godhan sabskiraayib godhaa kaasa oduulee dhugaa qofa isin biraan geenya bar oduulee takka jechuudha waan takka itti hin dabalamnees tan dhugaa qofa tan hojjetamtee hojiirra ooltu guyyaa kanatti hojjetamaa oolte qofa. Oolmayni gaazaa guyyaa arraantanaatis haalaan nama gaddisiisa yoo xiqqaate guyyaa 700 keessatti jechuudha walumaa galatti namni 64,000 fi 400 ajjeefamuun gabaafameetii jira. Namoonni 180 olitti tilmaaman ammoo akka malee miidhamanii miidhamaa keessa jiran miliyoonaan lakkaa'aman haala isin gartan kanatti dheebuu fi bishaanii jechuudha nyaata dhabuudhaan rakkachaa jiranii jechuudha. Kanatti aansuudhaan Suudiin gargaarsa ammaas irra deebiidhaan uummata Gaazaatiif gootee jirti. Galatooma jennaan kanatti aansuudhaan humni waraana Biriitish guyyaa arraantanaa hiriira bahan kan Israa'el mormuu fi Falasxaayinii wajjin dhaabbatu jechuudha. Mallattoo alaabaa agarsiisuu fi jechuudha waraanni Israa'el Gaazaa irratti geessaa jirtu haa dhaabbatu jechuudhaan hiriira guddaa gaggeessaa oolan. Kunis baay'ee jechuudha fulbana kanaa fi walgahii jechuudha waliigala mootummoota gamtoomanii kan Niiyorkitti taa'amu deemu kan beekumtii Falasxaayiniif kan deemu kanarratti jechuudha akkaan barbaachisaadha. Hawaasni addunyaa guutuunis ammaan tanatti fulbana kana keessa hanga walgahiin hin geenyetti gama hundaan jechuudha gaggeessuu qaba jechuudha. Falastiin wajjin dhaabbachuu qaba. Kanatti aansuudhaan feestivaaliin fiilmiin Torontoo guyyaa arraantanaa jechuudha galgala kana daqiiqaa 15 hin turre beeksisa irratti istaadiyeema guddoo agarsiisa fiilmii irratti fiirii Falastiin jechuudhaan akka gaariitti Falastiiniif sagalee ta'aa jiran. Kun uummannis akka malee dhiibbaa godhaa jechuudha. Fulbana kanaafis akka gaariitti furmaata kan saaquudha beekumtii Falastiiniif kan gartee miti humna ta'uudha rabbi gaditti inshaallah. Kanaaf kunis waan baay'ee nama gammachiisu addunyaan hundi haatee dhaabbachuudha qabdi. Waaw kun dhugatti waan baay'ee nama gammachiisu inshaallah fulbanni kun gammachuu nuuf fida jenneeti abdii qabnaa jechuudha gara Falastiin kana qilleensi urgaa waan ni dhufa. Kanatti aansuudhaan ilmi Neelson Mandeellaa miidhamni Gaazaan mudattee keessa jirtu kan lola Afrikaa kibbaatii wajjiin akkuma tokko wal fakkaataa jechuudhaan ibsee jira. Inumaa kan Gaazaa kun irra hammaataas jechuudhaan dubbate. Dhugattee sun akkasuma irra hammaata kan Gaazaa addunyaan guutuun gurratti cufattee ilaaltus inshaallah rabbiin furmaata ni fidaaf yeroo dhiyootti. Galatooma jennaan ilma Neelson Mandeellaatiin. Kanatti aansuudhaan mootummoonni biyyoota garaagaraa hedduun beekumtii Falastiin biyyummaa isaanii kennuuf akka qophiirra jiran ifatti dubbachaa jiranis gariin ammoo guyyuma saniin eeggachuudhaaf if keessa caljee eegaa jira malee akka kan nu yaaniif shakkii hin qabnu jechuudha inshaallah. Kanaaf fulbanni kun gammachuu nuuf fida isinis du'aa godhaadha. Kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaa kan walii galaatii oduu biraatiin hanga walitti deemutti sheer godhuudhaan facaasaa yaada qabdanis koomentii irratti jechuun nu barreessaa laayik godhaa akkasumas sabskiraayib godhaa jechuudha mallattoo biraatiin godhaan sabskiraayib godhaa. Galatooma oduulee biraatiin hanga walitti deemutti turtii gaarii isiniin jedheetiin jira. Hedduu hirmaannaan keessan nama gammachiisa. Galatooma ammoo gara YouTube kanaan akka malee hirmaannaanis gabbu'aa jiraanillee guyyaa guyyaan oduu isinii gahaa hin jiru gaanii beektan akkuma jiru rakkoon dura mana ifii keessaa eegaltiyyeetiin qeerroo teenya jechuudha hojii baasaa fi jira rabbii gaditti sababa ta'ee fi inshaallah kanaa booda oduun keessattuu fulbana kana akkaan akkuma duraanii caalaa isin barbaachisu tan xumuraa immoo Iiraan maashaallah dubartoota akka gaarii saayinsistoota godhaa jirti ammaas irra deebinaa bifa haariyaan akkasii. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.